Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti ni qaqqabu. Viidiyoon tun gabaabduudha dafee ta'aa dubbadha. Wanti kun guddaa ta'eetii miti garuu waan hojii waan ta'eef dirqama qabadheen kara keessan dhufeera. Waa'ee hojii dagannee jirra maayii kana. Egaa ka duraan waa'ee hojii galee maal akkan arge waan ta'eef waa'ee hojii uumuu irratti baay'een hojjechaa ture. Egaa takkaa xiqqoo haati daa'imaa maal waan baay'eetu jira. Kanuma kanaan ka'ee gorsoota hojiitii fi maal akka hojjechuu qabnuun qabadhee dhufuu duubatti harkifadheen jira. Ijoolleen baay'een gorsa keetii fi waa'ee hojii eessa gooteettan. Amma kuni walumaa galatti soofaan kuni soofaa mana hojiiti. Mana hojii yoon jedhu mana rifeensaati. Mana rifeensaa dhiiraati. Yeroo baay'ee nuti dhiira qofatu rifeensa dhiiraa mura nutti fakkaata. Yeroo kana keessa ijoolleen shamarran baay'een baajaajii oofuu. Mana rifeensaa muruu dhiirri immoo mataa rifeensa durbaa hojjetaa kana wal jala jijjiiramee yeroo kana keessa wakka baay'ee gaameera. Amma soofaan kun soofaa zabanaawidha. Keessanis meeshaawwan naqama hin banama. Kiftiidha itti qabee waraabuun kiyya dhumarratti isin argitan banaasaa jechuudha. Warroonni kun warroota akkamiiti bootaa akkamiiti bootaa amma yeroo kana keessa kiroodariidhaaf jedhee bootaan ka'ee fooqii hinsaan ijaaramee irratti. Wanti hojjetamaa hin jirre jiru amma warroota birrii qabuuf qarshii qabaate taanaan hojii gurguddaan banamee jira magaalaa gurguddaa keessatti fooqii kireeffatee namoonni amma keessattu namuma afaan oromoo dubbatu ijoolluma afaan oromootitu amma hojjechaa jira fooqii gubbaa irratti baay'inaan jechuudha. Meeshaalee duraan nuti Addis Abadaa hunda fichisiisnu amma magaalaa kana keessa guutee jira. Akkasuma manni rifeensaa kunillee fooqii irratti warroota gurguddaa ta'antu iyyuu deemee bakka kanatti murata. Bakka kanaa kaameeraa hundatu jira. Warroonni aartiiwwan adda addaa deemanii too hojjetan jechuudha. Mana rifeensaa dhiirri fi durbi bakka tokko hojjetan mana rifeensaa tokko dhaqeen baay'ee taajjabe. Dhugaan isin jira kaameeraan tokko irratti maxxanee too taa'ee too jira yoo hojjetamu warroota aartiiwwan adda addaatidha kan deemee achitti hojjetu. Humna qabaanne taananii hojii hojjechuu hin dandeenye. Isiniin jedhee jira warroota xixiqqaallee abdiif fuudhinaa gaafa tokko qabadheen isin dhufa. Kana amma warra bakka gurguddaan itti hojjetachuu danda'a warroonni hojii qaban irratti boqachuuf hin ta'a. Soofaan kun gaafa teessu sinquuqu achumaan irratti boqattaa televezyiiniin jira. Amma yeroo kana keessa namni ka bilbila ofii gorogora malee televezyiiniin banaa jira. Soofaa kanarra taa'ee televezyiinii ofii ilaalee taraa ofii eeggata jechuudha. Haala kanaan yeroo kana namni baay'ee deemeera. Warroonni barbaadan warroota mana keessaniifis immoo mana hoon jedhu bakka hojii abbaa manaa keessaniif hojii uumuu dandeessanii mana rifeensaa haa ta'u waan biraa haa ta'u namni amma yeroo kana keessa shaayii sirraa dhuguuf dura kwaalitii kee ilaala. Haala manaan ilaala. Yeroo kana keessa dhugaan isiniin jedha akka duraanii namni bakka wishikshik maal amma dhugaa wanta taazabu baay'een hin jira. Inni sunillee maalinni mana juusiiwwanii amma namni yeroo bootaa dhabdutu jira. Bakki kuuwwan immoo gatiin isaallee rakkaasha ta'ee yeroo zim jedhaniitu moomtuutti ishin jennetu jira. Maaliif hoo jette namni gaafa dhufu dursaa boqonnaa barbaada. Boqonnaa sun eessa jira? Bakka qulqullina qabu san jira. Maaliif birrii dabalata baasa namni sammuusaa boqachiisuu barbaada. Yoo sammuusaa boqachiisu fiilmii ilaalaa miti. Manuma sallaalee mana sanitti boqata. Kanaafuu waan akkanaa hojii akkanaallee yoo hojjettanii waan akkanaallee ni hojjenna. Soofaa akkana kun amma ispoonjii wannidha liizariidha jalli isaa gubbaan isaallee liizariidha. Keessa meeshaa isaa naqachuu dandeessaa waan barbaadde ammas keessa meeshaa jira jedhamee hin banama jedhee namni gonkumaayyuu yaadu. Garuu banaa qabaachi keessa meeshaa naqachuu dandeessaa. Mana hojjettu gaafa kara mana kee jireenya itti sokkituu lama wanni kuni addaan baaseen kun isinitti argisiisaa jira. Haala kanaanillee maatii jedhu obboleessa keessanaa ta'uu hin jira wanta akkanaa hoo hojii kwaalitii uummachuu barbaade humna qabaate abbaa manaa keessan haa ta'u dhugaan isin hin jedha wantoota akkanaa kanarratti gabaa simachuu hin danda'ama yeroo kana. Dhaloonni tokko bilbila ofii gorogoruu iddoo teechumaa barbaada achumaan boqonnaa taachumaan rifeensa ofii sirreeffata. Kanuma wanni barbaadu dhaloonni kun boqonnaa barbaada sammuusaa bashannansiisuu barbaada cinqiin barbaadu. Inni sunis immoo hedduma qulqulluu ta'e keessatti waan hojjennu qulqulluudhaan hojjenne taanaan hojiin namaa hin dhufa gongumaayyuu jechuudha. Haala kamii keessayyuu taane too'i inni guddaan qarshii qabaachuudha. Inni lammataa sammuun kee aktiivii ta'uudha. Akkamitti murtiin hojjedha? Akkamittan nama simadha? Akkamittan keessummeessa? Kan dhufe sunu akka boru deebi'u fuula akkamiin irraa barbaada? Iddoon ani itti hojjedhu qulqullinni isaa wanti irra taa'u meetiraalli meeshaa kiyyaa maal fakkaata jennee dursaa hojiitti baduun dura gaafa kan akkanatti mijeeffanne gabaan illee dhufuu danda'a. Namni tokko gaafa tokko dhufee hoo mijataa arge gaafa lammataa achan naqaidhaani
mana rifeensaa hannaati fuudheen deema yeroo hundaayyuu akka fakkeenyaatti isin dubbadha. Yeroo wayii maabraatiin badeeti fooqii gubbaarra dhaqne gatiin isaa baay'ee guddaadha. Dhaqxee iddoon teenyu baay'ee soofaa michootii qaba. Gizee hundaa inni achi malee naqu naan jette jechuudha. Qabadhaa kana. Egaa maaf kana naan jetti iddootu mijataa ta'e iddootti itti tole waan laaltu qabdi. Kana dhaloonni isiniin jechuufani akka fakkeenya ittaan kana fudhadhe malee wanti danuun hin jira. Viidiyoo gorsaa yeroo wayii walitti deebina jedheen abdii qabaa. Kanaaf kunoo keessa isaa haala kanaan isinitti argisiise. Meeshaa baay'ee baachuu danda'a keessanillee. Hatta kana qofaa miti iddoo hojii qofaaf osoo hin ta'in algaa cinaatti bitachuu dandeessu. Algaadhaaf baay'ee meeshaa keessan isinii qottobee waan barbaadan as keessa naqachuu dandeessu. Koofartiidhaan ansoolota waan adda addaa algaa cinaatti warroonni keessattuu algaa saanduqa algaa hin hojjisiisin algaa saanduqa waan jedhu qumsaatiin osoo hin ta'in algaa mataa isaatiin saanduqa qabu hin hojjisiisin kun faayidaa qaba.